Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuu kooti yeroo hunda jechuudha. Qoy maalumaaf hin jedhan hin ajaa'ibu wanti guddaan jechuudha. Maalumaaf YouTube'n keenya ilaalamne akka ta'e dhugaa waaqamsin jira. Maal inni rakkinni jiru meenatti hima. Yeroo hunda hin dhamaana bifa garaagaraatiin diraamaa hojjenna akkasumas immoo wantoota garaagaraa faarfannaa ni gadhiisna. Garuu immoo viyuun keenya gadhaami gadi bu'aadha maatii waan waaqayyoo gadhaami gadi bu'aadha dhugaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan baga guyyaa kanaan geessan hundumti keessaniyyuu. Egaa yeroo darbee piraankiiwwan garaagaraatiin dhufne turre akkasumas immoo seenaa tokko dubbachaa turre jechuudha. Arras immoo wanta addaan isiniif qabattee dhufe jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warroota hin dhageenyeef yookaas warroota mana kana hin hordofneef sheer godhaati akka sabiskiraayib godhanii jajjabeessan godhaan isiniin jedha hordoftoota keenya Urjii Tawaahidoo hundumti keessan. Dhugaa yeroo darbee piraankii gochaa turtan irratti sheer gochaa akka turtan akkasuma koomentii akka barreessaa turtan koomentiin keessan irreen kan nama jajjabeessu baay'ee kan nama cimsu cimaa jettan jabaadha jettanii na baay'ee tokko singalateeffannaa eebbifamaa isiniin jenna dhugaa waaqayyoon isin eebbisu. Ammas immoo kana caalan nu barbaachisa jechuudha deeggarsi keessan kanuma caala jechuudha. Maaliif jennaani yeroo isinii sirrittiin sheer nu gootanitti sabiskiraayib gootanii mana nu guddistanitti nu waan nu fayyaduu fi kanaaf hundumti keessan yeroo deebiidhaan kana isinitti himaa jirra sheer godhaa isiniin jedha dhugaa waaqa. Egaa guyyaa har'aa maaliifan dhufe akkamittan dhufe akkasumas immoo maaltu na fide jettan waa tokkodha. Innis maalidha dhugaa isiniin jedha wanta ana irratti taasifamee fi wanta ana irraa barachuu qabdan tokkotu jira. Inni maalidha jechuu dandeessan maatiiwwan waaqayyoo yeroo hunda jireenya keenya keessatti jechuudha kan galateeffachuu qabnu waaqayyoodha jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Kana yoon jedhu maal jechuu isaati maaliif akkas jedhe jechuu dandeessu dhugaa waaqan isiniin jedha. Egaa jireenya addunyaa kanarra lafa kanarra eega jiraanneeti qorumsi baay'een nutti mul'achuu danda'a. Qorumsi baay'een nutti dhufuu danda'a. Kana hundammoo kan dabarruun waaqayyoon yoo qabannedha jechuudha. Waaqayyoon qabanne jabaannee yoo dhaabbannedha jechuudha. Kan maal taanu kan darbinu jechuudha qorumsa sana. Akkasumas immoo waaqayyoon yoo galateeffannedha malee yoo aaraa sirrittiin of amarrarre kanuma caala qorumsi nutti dabalamaa deema jechuudha. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuu kooti yeroo hunda jechuudha. Maal jechuu fi mucaan kun yeroo hunda waa'ee waaqayyoon galateeffachuu kana sirriitti ibsuusaa maaliif yoo jettanii yeroo darbe kan beektu gaa'ela taasifannee jirra. Dhugaa waaqan isiniin jedha. Gaa'ela keenya keessatti yeroo waaqayyoon durfamne yeroo kadhannaa waaqayyootiin eegalle akkasumas immoo yeroo jalqabuma kadhannaadhaan gaa'ela gaarii naaf kennu gaa jenne waaqayyoon akka namaaf kennu bareen jira. Isuma dhugaan isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen madaamii biyya alaa keessa jirtan wanta kana sirriitti dhaggeeffadha. Baay'ee isin fayyada jechuudha. Baay'uma tokko jechuudha. Ijoollee biraatiifis immoo sheer godha. Dhugaa waaqan isiniin jedha. Innis maalidha? Haala hiriyaa irratti jechuudha. Akkamiin hiriyaa keessanii waliin jiraachuu akka qabdanii fi akkasumas immoo akkamiin jireenya keessan gaarii akka itti fufsiistanii isinitti maccisi tokko jechuudha. Innis maalidha jettanii dhugaa waaqan isiniin jedha. Yeroo dhabbiis yeroo garagaraatti yeroo waliin galletti waaqayyotti bu'a. Yoo waaqayyotti bochanii furmaata ni argattu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo hunda caala waaqayyotti namni bo'e waaqayyotti namni himate furmaata ni argata deebii ni argata jechuudha. Kanaaf wanti gochuu qabdan namatti hin himatina oduu keessan namatti hin himatina. Dhugaa waaqa namni kun akkatti na baddalee akkas na godhee jettanii namatti hin himatina. Namni dhugaa waaqan isiniin jedha namni yeroo waa sinirraa argate qofaadhaan sinitti gammadu. Sinirraa dhabe taanaan sinitti gadda. Iyya sinirraa galagala. Waan biraati jechuudha. Kanaaf wanti gochuu qabdan yeroo hunda kan sin dhaggeeffatu yeroo hunda rakkina keessan furmaata kan sin ilaatu yeroo hunda dhiphina keessaniif nagaa kan siniif kennu waaqayyo qofaadha.
Kanaaf namatti hin hirkatina waaqayyotti hirkadhaan sinin jedhaan. Gaa'ela keessan keessatti waaqayyotti madda yaa waaqayyo gaa'ela kiyya na eebbisi jedhaaniti. Yaa waaqayyo hodhabbii kana yaa waaqayyo ati naa furi jedhaaniti. Namoonni baay'een dhugaa waaqan sinin jedha hiriyoota keessatti wal dhabbii garagaraa namni jidduu seenuudhaan wantoota garagaraatiin jira jechuudha. Kanaaf inni kun iyyuu guutuun isaayyuu wanta nan argeedha waan ta'eef. Wanta nan argeedha waan ta'eef kan hundumaa garuu immoo kan darbitanidha. Akkamittiin hojjettanii waaqayyotti boodhaan. Waaqayyotti boodhaan kadhannaadhaan jechuudha. Kadhannaadhaan yoo kadhattan yoo waaqayyoon laphee guutuudhaan dhugaan sinin jedha amantanii yoo waaqayyoon kadhattan waa tokko irraan dhabdan waaqayyoorra. Maaliif oolmaan waaqayyoo dinqiidha sinin jechumaafan. Waaqa ani kana yaade ol jechuudha bara kana keessa waaqayyoon kan naaf godhe. Kanaaf immoo isinis akka isiniif godhu yoo barbaaddan waaqayyoon kadhadha yeroo hunda waaqayyoon dursa wanta hunda dursa jechuudha. Wanta hunda dursa waaqayyoon dursaan isinii jedha jireenya keessan keessatti gaa'ela keessan keessatti akkasuma hojii keessan keessatti wantoota garaagaraa keessan keessatti waaqayyoon dursaati waaqayyoorraa waan argattu. Furmaata ni argattu. Rakkina keessanirraa dhiphina keessanirraa furmaata guddaa argattu. Kanaaf yeroo hunda sa'aatii hundatti jechuudha kan galateeffachuu qabnu honyira yoo jettan waaqayyoonidha jechuudha. Waaqayyoonidha. Maaliif arraan nu ga'ee jira gatiteef maaliif nu eegaa jira waan ta'eef amma isaa kanatti nu eegaa jira miti dhugaa isin jedha bakka garaagaraa jira iddoo garaagaraa jira akkasumas immoo yaada garaagaraa qabna waaqayyoodhaan waan jennu mee ilaala waan garaagaraaf jenna waaqayyoodhaan nuti. Dhugaa waaqan sinin jedha kuni yaa waaqayyo mana kana naaf ijaar yaa waaqayyo makiina kana yaa waaqayyo jenna wanta hunda inni jechuudha waaqayyoodhaan nuti waan hin jennan qabnu fedhii keenya waan garuu immoo waaqayyoon wanta nu fayyadu qofaadha kan galmaan nu geessisuudha laala waan nu fayyadneef yookaan immoo wanti galmaan nu geenye kadhannee waaqayyoora dhabne hin jennu eeshi wanti beekuu qabnu waaqayyoon wanta nu fayyadneef dhiise ta'a wanta nu fayyadneef dhiise ta'a gatii ta'ee fi jireenya kee keessatti wanta ta'edha waan ta'eef yeroo hunda caalaa kan galateeffachuu qabnu eenyudha waaqayyoon galateeffadhaan sinin jedha dhugaa waaqa waaqayyoon ofiin ammaarranina jireenyi dhiphinni jira dhiphinni akkuma jirutti ta'e rakkinni akkuma jirutti ta'e garuu immoo furmaata kan itti argannu yoo waaqayyoon galateeffannedha sinin jechuumaaf inni maatiiwwan waaqayyoo eebbifamaayi waaqayyoon isin eebbisu. Egaa yeroo itti aanutti sagantaa keenya akkuma itti fufnetti jira jechuudha hordoftoota keenya sagantaa garaagaraatiin dhufuuf jirra sagantaa adda addaatiin jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf isin immoo nu jajjabeessame dhugaan isin jedhan nu jajjabeessa. Qoy maalumaafin jedhan inni ajaa'ibu wanti guddaan jechuudha maalumaaf yuutuubiin keenya ilaalamne akka ta'e dhugaa waaqan isin jedha. Maal inni rakkinni jiru meenatti ma yeroo hunda hin dhamaana bifa garaagaraatiin diraamaa hojjenna akkasumas immoo wantoota garaagaraa faarfannaa ni gadhiisna garuu immoo viyuun keenya badhaami gadi bu'aadha maatiiwwan waaqayyo badhaami gadi bu'aadha dhugaa waaqa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha maaliif rakkinni jiru maalidha jiru maaliif waan baratamurraa baranne maaliif hin dhaggeeffanne amma fakkeenyaaf yeroo faarfannaan gadhiifamu faarfannaa keessattuu faarfannaa afaan oromoo gongumaan laalamu viyuun 1,200 jecha garuu waan sin fayyadu gattee fi hundumti keessaniyyuu yeroo dhaggeeffatanitti immoo xumura dhaggeeffadhaati akkasumas immoo wal fayyaduun kanuma jiru gachiteef sheer gochuu akkasuma mana kana subscribe gochuu hin dagatinaa sinin jechuumaaf obboleewwan koo waaqayyoon isin eebbisu sagantaa itti aanuun garuu ni dhufna jechuudha akkasitti obsaan nu eegaa sagantaa adda addaatiin dhufna kanaaf obsaan nu eegaan sinin jedha obboleewwan keenya dhugaa waaqa eebbifamaa waaqayyoon isin eebbisu.